Tole hordoftoota keenya kutaa lammaffaatti walitti deebinee jirra. Kutaa lammaffaa keessatti kan isin dhiyeessinu qeerroon Oromoo yeroo ammaa maalirra jira? Kaleessa qabsoo hadhaa taasisee fi wareegama qaalii kafaleen jijjiirama fidee wayyaanee masaraa baasee Maqaleetti galchee qaamota kaleessa wayyaanee wajjin dhaabbatanii uummata Oromoo gidirsaa, ajjeesaa, saamaa turan gara masaraatitti fidee jira. Mee amma erga qaamni maqaa Oromootiin masaraa seene aangoo qabatee booda qeerroon Oromoo sadarkaa maalirra jira kan jedhu irratti marii keenya itti fufna. Kanaaf Mahammad yeroo ammaa kana qeerroon sadarkaa maalirra jira jechuu dandeenya? Qeerroon jira, borullee jiraata. Qeerroon qabsoo hadhaa kaleessa godheen masaraa Oromoo qubachiise jedhee masaraa diina Oromoo qubachiise. Masaraa mootummaa keessa jiru amma yeroo kanatti naaftanyaadha. Qeerroon qabsoo isaan hin dhaabne itti jira. Akka baroota qabxiilee darberra kaa'amnetti yeroo qabsoo 2014 eega 2018 Oromoo Protestii yaadatta. Kallattii jijjiiratan malee qabsoo qeerroo har'allee irraan qabsoo jiran itti dhumu jiran wareegama guddoo kafalanii itti jiran jechuudha. Qabsoon hin dhaabbatu galma isaallee waan hin geenneef dhaabutti hin jiran jechuudha. Ati gaa ka yaadattu qeerroon Oromoo 5,000 itti wareegamanii 25,000 ol immoo itti madaaniiti masara mootummaa Oromoo qubachiifna jedhanii naaftanyaa akka qubachiisan. San qofaa miti. Warri kaleessaa qeerroo wajjin diina keessa teennee qabsoomna jedhaa ture sun diina Oromoo ta'anii as bahanii jechuudha. Diinummaa isaanii kaleessa itti jiran san ifaan ufatti uummata Oromootiif qeerroo ifa godhanii jechuudha. Kanaaf qabsoon qeerroo bifa duraa jijjiiratee itti haa jijjiiratu malee itti jiru. Qeerroon kaleessa ala ture kun mana hidhaa jira. Kun qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wabotti makamee jira. Ka biyya keessa jiru tarsiimoon itti jira. Kun bakkuma jirutti qabsoo adda addaa godhu jira jechuudha. Kanaaf qeerroon har'allee ni jira. Qabsoo jira jechuudha qeerroon. Tole yaada bareedaa qeerroon Oromoo dhugaadha. Yeroo ammaas qeerroon akka qeerrootti yoo jenne jira jennee ibsuu ni dandeenya. Garuu immoo anis sababii ansi gaafadheef jechuudha. Qeerroon jira jechuu maaliin ibsinaa wanta jedhuu fi gaafii kana kaase dhugaadha. Yeroo keessaa'uu jijjiiramni dhufee sirna wayyaanee masaraa baasanii maqaa Oromootiin Abiyyi masaraa qubatu qeerroo kana yeroo ce'umsaa keessa yaadamee ture. Yeroo ce'umsaa sana keessatti wanta raawwataa ture jira. Yeroo san amma qaamni maqaa Oromootiin bifa jijjiiratee masaraa seene kun yeroo masarraa kaasaniiti shira kaxxaxaa turan jechuudha. Uummanni Oromoo, hayyoonni Oromoo akkasumas aktiivistoonni Oromoo obboleewwan keenyatu masaraa seene. Kaleessa tarii dhiibbaa diinaatiin yakka kana raawwataa turan ta'a. Amma garuu wanta kanarraa yaada jijjiiratanii qalbii horatanii amma waan akkasiitiin deeban ilaalcha jedhu waan qabaniif guutumatti akka uummata kana ceesisan amantaallee waa hundayyuu itti kennanii turan jechuudha. Sana keessatti akkuma atuu amma kaaste yeroo sanatti uummanni Oromoo abdii akkasiirraa kaatu malee ilmoon bineensaa bineensummaa jirri keessatti waama biraa dalagaa turan jechuudha. Humna isaanii jabeeffatanii qaama aangoo isaaniitti rakkoo ta'uu danda'u dha'uudhaaf haala mijeeffataa turan jechuudha. Sana keessaa tokko qeerroodha. Qeerroo akkuma tanaan durallee miidiyaalee garaagaraa irratti illee waan garaagaraa irratti yaada argaa turre qeerroo addaan hiranii humna isaa dadhabsiisuudhaaf akka tarsiimootitti qabatanii irratti hojjetaa turanii jechuudha. Kan danda'an waa xiqqoo harka kaanii mallaqaan bitan. Keessaa amma wanti hubanne qeerroo qindeessitoota ta'an keessaa godinaalee aanaalee jiran ijoollee kanneen akka nama qabsoodhaaf yookaan immoo kireeditii isaanii kennanii fakkeessanii qeerroo kanneen maqaa isaanii daataa isaanii fudhatanii irratti hojjechaa akka turan quba qabna. Irratti hojjechuu qofaa miti kan isaaniif amanamaa ta'eef yookaan immoo kan yaada isaanii irraa fudhate faayidaa xixiqqoodhaan gowwoomsanii kan immoo isaan dura dhaabbate fakkeenyaaf amma dargaggoo Obsaa Abdiisaa fudhachuu ni dandeenya. Warra isaan keessaa qabuudhaaf yaalaa turanii fi
harkatti deeffachuudhaaf yaalaa turanii harkaa dhiibatee warra bahee jechuudha. Warra dhiibatee harkaa bahee kanneen irratti maal godhani? Hidhaa kaan immoo ajjechaa irratti raawwataa turani. Mana hidhaa keessatti iyyuu bar qeerroon baay'een mana erga hidhanii sababiin ajjeesanii fi warra yaada jijjiirachuu dide. Warra ejjennoo isaa irratti cicce. Warra Oromoon galma kanaaf hin qabsoofne galma qabsaa'eef hin geenne qabsoon Oromoo butamee jira kallattiin taanetti jijjiiramee jira. Diina harka bu'ee jira qabsoon Oromoo jedhanii warra ejjennoodhaan falman mana hidhaati illee baasanii haga ajjeesuu warri gahan warra akkasiiti jechuudha. Kaan biyyarraa baqsanii jechuudha. Kanaaf anillee wanti qeerroon jira wanti siin jedheef qeerroon akka jiru osuma beennu garuu immoo hojiidhaan akkam jiraa wanta jedhudha jechuudha. Kanaaf immoo hojiidhaan yeroo ammaa kana qeerroo akkamitti ibsuu dandeenya akkamitti madaalamee qeerroon jira jettee jirta. Akka kiyyatti qabsoon kallattii hedduu qaba. Kana keessa kallattiin riizistaansii amma gartee akka 2000 protestii fi riizistii godhanii firaa cufanii tarsiimoo garaagaraa baasanii karaa nagaatiin socho'aa turan sun jira. Qabsoon qeerroon karaa nagaatiin socho'aa ture sun karraa butameera. San qeerroon tolchee beeka. Kallattii sanaa jijjiiratu malee qeerroon har'allee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kumoota kudhanii oliin dhibbaan kumoota dhibbaan leenjisee qeerroo gabbaasu jira. Qeerroon kaleessa dhagaa darbee wayyaanee Maqalee galche har'a bosona Oromiyaa keessa gaarree Oromiyaa keessa jira. Maaliif? Qabsoo inni karaa nagaan fide sun karaa qawweetiin itti deebite jechuudha. Qabsoo isaan karaa jijjiirama isaan karaa nagaatiin fidan sana erga qaamni isaan maqaa kanaan yookaan immoo wareegama isaaniitiin bakka kana kaan erga fudhachuu dide erga dhiqinfamuu dide amma immoo tooftaa kenna jijjiirannee afaan inni beekuun dubbisnaadha. Afaan inni beekuun dubbifnaadha kaaka qabsoon qeerroon itti jiru jechuudha. Yaada dhugaatii mee waan tokko asirratti ani yeroo garii na kolfisiisa maali jennaan wayyaanee qeerroon dhagaan Maqalee galchite waraanni warri bilisiginnaa waraanaan Maqaleedhaa fuudhanii Finfinnee deebisuu deeman. Yeroo darbee yaadatta ta'e Finfinnee irraa kiiloomeetira 157 kiiloomeetira 167 waan hafirra naannoo Amaaraa keessa gaseenanii aga Shawaa Roobiit gad dhufanii gad deebi'an jechuudha. Gaa akka dubbatamuuf akka deddeemuu ta'e dippiloomaasii Ameerikaa dhiibbaa Ameerikaatiin duubatti haa deebi'an malee warri kun Finfinnee ga'uu irraa wanni isaan deebisu hin jiru. Mo'atamanii harka kennanii Maqalee galanii qeerroo dhagaadhaan dhukaasa takka malee Maqalee galchan. Abiyyii fuudhanii masara mootummaa galchan. Warra kalee isaan kolaasaa ture, warra kalee nu kolaasaa ture, kalee uummata Oromoo irra shira garaagaraa xaxaa ture. Fuudhanii aangoo gubbatti ol yaasan jechuudha. Warruma isaan dhagaadhaan diina rasaasa dura dhaabbatanii dhiiga lafee itti cabanii masaraaf aangoo irra ol baasantu afaan qawweetii itti deebi'a. Warra afaan qawwee isaan dubbisuuf dhufe kana afaan isaan beekanii dubbisuuf har'a bosona Oromiyaa keessa jira jechuu qabsoo qeerroon. Kanaaf qeerroon ni jira. Qabsootti jira. Kan isaan har'a 50,000 500,000 hiinee irra teenna jedhan qeerroon Oromoo miliyoonota haati Oromoo guyyaa hin dhalti mallee haa dhaltu. Itti jirti jechuudha. Qeerroon qabsoo jirti. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin sochii jajjabatti jirti. Kanaaf qeerroon hojii jirti jechuudha. Jirti qabsootti. Dhugaadha qabxii bareeda kaastee qeerroo namni amma beektaa qabsoo tokko amma karaa ittiin injifannoo argatee fi karaa kaleessa barii tokkoon eega. Amma qeerroon hin jirtu kaanii bitamtee kaanii hidhamtee kaanii ajjeefamtee kuun immoo ripheetuma akkasitti jira wanta qaamolee jedhantu jira. Dhugaadha qeerroon hirribuus danda'a. Sirrii amma keessaa warri waraanatti dabalamanii qabsoo karaa afaan isaan beekaniin dubbisuudhaaf dhugaa akkuma ammatti jette afaan mootummaa sanaa fi qeerroon silaa galata guddaa bakka guddaa kan qabu bakka siidaa guddaa kan dhaabbachuu fi qabu jechuudha qeerroodhaaf. Maaliif wayyaanee isaan kalee ergachaa turte wayyaanee kalee mataa gadi isaan dhiitaa turte dhugaa rabbi qabatamaan kan beeku jechuudha.
qabatamaan ofii kiyyaa kan arge supervisionii jedhanii namni Tigiree tokkochi jechuudha. Aangoon isaatu maal ta'uu kan hin beekamne jechuudha. Dhufee bulchaa godina akka kabalu akka barbaadetti kan arrabsu saree godhee uummata yaasee dhimma nageenyaatiidhee marii yaasee achirratti xiqqeessee akka saree godhee kan arrabsu kan kabalu. Diqqeen agarsiisan keessaa qeerroon isaan fuudhee odoo isaanuyyuu cinaadhaan miti guutumatti wayyaanee wajjin haga sa'aatii dhumaa dhaabbatanii osoo isaan wayyaanee waliin falman keessaa luqqisanii wayyaanee keessaa maqaletti galchanii isaan saniifuu dhiifama godhanii gara aangootitti fidan. Jawaariinuu dabalatee qeerrooyyuu dabalatee yeroo sanatti qaamni kun aangoo taa'uu qabu jedhee mormuu ni danda'a qeerroon akkuma wayyaanee mormee jechuudha. Wal dhageettaadhaan namni kun tarii uummanni kun yookaan immoo gareen kun warri yeroo sana aangoorra ture dhiibbaa qaamota kanaatiin akkuma nu cunqursan isaanillee cunqursan wanta jedhu isaaniyyuu bilisa baannu wajjin jedhanii waan amananiif itti dhiisan. Isaan garuu erga masaraa seenanii akkuma amma kaasne shira guddaa xaxaa turan jechuudha. Qeerroo balleessuuf qabsaa'ota Oromoo kan dhaabilee akka Abaawoo, Kafaawoo warra uummata Oromoo wajjin dararamaa ture. Akkasumas qabsaa'ota Oromoo kan biyya alaa ta'anii tarsiimoon karaa faayinaansii karaa beekumsaa qabsoo kana deeggaraa turan hunda isaa yeroo isaan jijjiiramni dhufe jijjiiraman keessatti qooda keenya fudhannee uummata keenya tajaajilla. Amma gara waraanamaa turre lolaa turre qabeenya saamamaa turre waan amma hafte tana kunuunfannee nagaa keenya eeggannee misooma keenyatti fuulleeffanna jedhanii yeroo isaan gara biyyaatti galanii warrummaan kaleessa diina wajjin ture sun immoo uummata Oromoo miiliyoona 60 tuffatanii hayyoota Oromoo tuffatanii qeerroo teessooti isaan fide kana tuffatanii nafxanyaa jala eegee dhaabuu kaanii jechuudha. Nafxanyaa jala fiiguu kaanii jechuudha. Oromoo dhiibuu kaanii qeerroo dhiibuu kaanii jechuudha. Kanaaf ammallee taanaan jechuudha. Amma sirna wayyaanee keessaa'u naannoo 97 as jechuudha. Mallas Gizeenaawii akka hoogganaa tasumayyuu Afrikaa kana keessatti madaalamaan turre. Uummanni Oromoo tokko akkasii fudhataa ture yeroo sana. Muummichi ministeeraa akkasii namni biyya tana akkanatti bulchu hin jiru jedhamee akkasitti sadarkaa sana irra gahee ture jechuudha. Hanga paartileen mormitootaa yeroo filannootitti kompileen yookaan immoo mormii dhiyeessan waan dhiyeessan dhabanii cadhisanii taa'uutti. Maaliif gaafii isaan gaafatan hunda deebisuudhaan misooma fakkeessee uummata afaanillee taatu sobuudhaan jechuudha. Dimokiraasii irra dibaadhaan jechuudha. Hammuma saniyyuu mallas akkas gochaa ture saniyyuu jechuudha. Yeroo saniyyuu aangoorraa namni saniyyuu aangoorraa kaasan. Uummanni Oromoo yeroo san qeerroon hirribe. Irra dibaan sun akka dubbii dhugaan taane akka soba ta'e akka immoo jiraan immoo uummanni keenya nyaatamaa jiru, ajjeefamaa jiru, hiraarfamaa jiru, qabeenya isaa saamamaa jiru, shirri garaagaraa akka irratti xaxamaa jiru cadhisiinsaan riphiinsa san keessatti hubatee yeroo takkatti ol dho'ee akka volkaanoo itti dho'ee dabarsee jechuudha. Mallasii yeroo muummichi duraanii Mallas Zeenaawii waa dubbate ture. Uummanni Oromoo yoo sikkee waraanni Afrikaatu dhaabuu hin danda'u ture. Maaliif nama aqlii qabu waan ta'eef hayyuudha dhugaa tilmaamee ture yeroo san jechuudha. Warri har'a aangoorra jiru immoo sanuyyuu hin beekne jechuudha. Maaliif galata uummata Oromoo qawwee jijjiiran. Sanirra darbanii barra sadarkaa uummata Oromoo gosaaf gandaan qoodootti gacceanii gaddeebianii uummatuma Oromoo qeerroo qoodurra dabranii uummata Oromootu kutaan fi amantiin sadarkaa waliin buusuutitti dhufanii. Silaa uummata Oromoo dagalee isaaniif dhaabbatee aangoo isaaniitiif gaachana ta'uu danda'u. Aangoo isaan har'a irra jiran kana aangoo teessoo kanatti isaan ol baase sadarkaa qoodiinsa gandaatti sadarkaa qoodiinsa amantiitti. Ilmaan isaanii isaan jala ajjeesu abbootii gadaa ajjeesu sadarkaa agasiitti guddatan jechuudha. Kanaaf warri har'a aangoorra jiru diinummaa isaan kaleessa diinummaa gaafa wayyaanee wajjin qabsoo uummanni qeerroon gootu san harka jalaan hojjetaa turan ifatti as baasanii jechuudha. Wanni asirra hubatamuu qabu kaleessa wayyaanee caalaa diinni keenya guddoon OPDO akka ta'e. Maaliif wayyaanee sadarkaa gandaatti gad deebitee nuun ajjeenu OPDO nu argite malee. Yaadattoo ta'e guyyaa mana hidhaa seennu Tigireen dhuftee nu dubbinnu OPDO nu hidha malee.
sadarkaa qeensaa fi agartee qeensa namarraa buqqisuu fi nama kolaasoo gaggeessu OPDOdha. Warrummaan sun qabsoo qeerroo wajjin goone jedhee afaan as ba'ee tiim lammaa taanee tiim maalii taanee qeerroo wajjin qabsoomne jijjiirama kana fide jijjiirama dhiigaan finne yoo jedhu warra dhiiga itti cabsee lafee itti cabsee iyyuu mana hidhaati guure uummata Oromoo ilmaan isaa itti gabbare uummata Oromoo agartee dhiiga itti jisse mana hidhaa jira uummanni keenya gaatii manni hidhaa sadarkaa yeroo wayyaaneetitti hin guutamne oliitti guutu jedhan amma yeroo kanatti. Asirratti dhugaadha amma yeroo wayyaanee keessa nuti kan dhageenyes qaamaan illee keessa turre caasaa hojjechaa illee turre yeroo sanitti namni hidhamaa ture sirriidha. Hidhamaa ture miidhamaa ture wayyaaneen kan miidhaa turte namoota sirna sana dura dhaabbachuu bira darbanii sirna sana balaa ta'an jettee shakkite qofa irratti tarkaanfii fudhachaa turte. Daayirektii kan fudhattu. Kan fudhattu iyyuu Oromoo waan ta'aniif qofaa miti. Tigree keessaa fakkeenyaaf Kinfee fudhachuu dandeetta. Kinfee Abrahaa wayyaanetu ajjeese. Namoota Oromoollee namoota dhabamsiisan namoota ajjeesaa turan wayyaaneen kan tarkaanfii sana fudhachaa turteef namoota sirna isaaniitti balaa ta'an addaan baasanii akkasitti lakkoofsaan keessaa akkasitti rukutaa turan. Garuu sirna kana erga qeerroon kaasee maqalatti galchee booda warri maqaa qeerrootiin aangoo qabatee masaraa seene garuu maal godhe yoo yaadatte yeroo koronaan bara darbe jechuudha. Yeroo koronaan akkasitti addunyaa kana raasaa turetti mana barnootaa keessa hidhaa turan jechuudha. Mana barnootaa sababa koronaatiif cufame mana hidhaa ta'ee qeerroon kumaatamaan achi keessatti mana hidhaa keessatti daraba. Mana hidhaa guutee manni barnootaa keessatti hidhamaa turan jechuudha. Magaazina namaa yookaan immoo mana kuusaa midhaanii namaa keessatti hidhamaa turan jechuudha. Mana dhuunfaa keessa hidhamaa turan jechuudha. Hoteela namaa keessa hidhamaa turan jechuudha. Waan seenaa takka keessa hin jirre jechuudha. Mana hidhaasanii baasaatu ajjeesaa. Achi keessaayyuu ittuu baay'ateeyyuu baasaniitu ajjeesaa turan jechuudha. Kanaaf haalli qeerroon Oromoo keessa darbee fi amma irra jiru waan baay'ee nama yaaddeessu waan baay'ee garaa nama nyaatu. Kanaaf mee amma adeemsa qabsoo qeerroon keessa darbillee kaasnee ilaallee jirra. Ammallee qeerroon bakka kam akka jirullee ilaallee jirra. Qeerroon kun dhugaadha akkuma ati kaaste. Ati gaafa filan uummanni Oromoo tanaan dura qeerroon jechuudha. Keessaa sirna wayyaanee keessattuu yoo dhiibbaan keessaa itti hammaate kun keessaa gara boodaati malee gara duraa irratti naannoo osoo wayyaaneen kufaatiin naannoo 14 keessa jechuudha. Namni yoo tarkaanfii wayyaaneen fudhattu biyyarraa baqachuu ture. Amma sirna kana keessatti qeerroon baqachaa jiru. Qeerroo eessatti baqachuu jira akkuma amma ta'etti bosonatti baqachuu jira. Maaliif afaan mootummaan sun beekuun dubbisuudhaaf bosonatti ce'uu jira jechuudha. Kan kana boodaallee qeerroon filannoon inni qabu yookaan immoo kutannoon inni qabu waraana bosonaatti dabalamu alatti yookaan immoo biyyaa baqadhee biyya ollaa keessatti lubbuu kiyya baraaraa wanta jedhu yeroo ammaa kanatti argaa jirta illee jechuudha. Hin jiru. Akka yeroo sirna wayyaanee keessa namni baqataa hin jiru argaa jirta. Baqachaa jiru. Eessatti baqachaa jiru? Bosona Oromiyaa keessatti baqachaa jiru. Bosona Oromiyaa gabbisaa jira jechuudha. Kanaaf oolee kun gama tokkoon abdii namatti. Abdii namatti. Jennaan qeerroon kaleessa sabboonummaa guutamee sabboonummaan sun har'aallee akka jiru si agarsiisa jechuudha. Humni kun bosona seenee adda leenji'aa jiru yookaan immoo leenjii fudhatee waraanaaf of qopheessaa jiruu fi waraanaa jiruu fi kan Oromiyaa keessatti hafee hadha haalli mijachuu fi dirriibaa jiru kun hundi isaa gaaf tokko itti dhoo'ee warra kanallee balleessuu ta'a jechuudha. Yeroon isaa gama tokkoon isaan iyyuu kufaatii isaanii saffisiisaa jiru. Amma Itoophiyaa keessatti yoo fudhatte nageenyi hin jiru. Bakka hunda lola jira. Afrikaan Siiriyaa jechuudha. Riphee lola baasu Siiriyaan Afrikaa jechuudha dhugaa. Siiriyaa Afrikaa taatee. Naannoleen nagaan rafanii bulaan irraa hin jiru jechuudha. Jiru. Kanaaf waraanni kun sababbiin isaa murnii maqaa qeerrootiin masaraa seene teessoo ofii tiifachuu qofarratti waan xiyyeeffateef qeerroo adamsuu kana qofaa miti maqaa itti baasaa turan waan jechaanii turan hin beekta. Qeerroo tuffatanii haganatti gad diqqeessanii dabballee irratti bobbaasanii waan jechaanii turan. Maqaa garaagaraa itti baasanii maqaa nafxanyoon ittiin arrabsan afaan Oromootti hiikanii bareechanii kan ittiin arrabsaa turan still now ittiin arrabsaa jiran tarii gaaf tokkocha oolee buluu danda'a haga tokko isaan liqimsuun isaan waan oolle jechuudha. Kanaaf qeerroon Oromoo hirribe malee akka diinni yaadu san yookaan immoo binnee ukkaamsinee akkas goonee wanti jedhamu sun akka hin jirre
gama kanaan uummanni keenya illee hubachuu qaba. Qeerroo Oromoos hooggansi isaa jechuudha. Sirriidha erga Jawaar irraa hidhamee biyya alaatii illee amma keessaa asuma akka dhaamsaatitti wanti nuti dhaamnuu fi yeroo Jawaar jiru san Jawaar kumaatama horatee hayyoota kumaatama horatee qeerroo kumaatama horatee jechaa turre. Namni hunduu akkasitti ilaalaa ture. Dhugatti Jawaar erga hidhamee qeerroon tokkollee Jawaar namni tokkollee hayyuu keessaallee haa ta'u beekaa keessaallee haa ta'u humna qeerroo keessaallee haa ta'u namni Jawaaritti dhiyaatu tokkollee akka Oromoon hin qabne amma hubannee jechuudha erga Jawaar. Sadarkaa bakka Jawaar buuna anatu bakka Jawaar buhaa anatu agartee hooggana Jawaar ta'a anatu hooggana qeerroo ta'a jedhee sadarkaa hayyoonni ta'e itti wal dhaban irra geenne. Silaa sadarkaatti tarsiimoo baafne Jawaar taanurra sadarkaa anatu hooggana Jawaarii ta'a. Hayyoonni keenya sadarkaatti qabsoo Oromoo ceesisuu irratti sadarkaa aangoo ofii ol ceesisuu maqaa ofii ol guddisuu irratti gad deebi'an jechuudha. Achirrattuu gad deebanii bari waan takka nuusu waan Jawaar godhe nuusu godhuu hin dandeenye. Ani amma dhugaa rabbi irraa eegaa ture keessaa gidduu inni hidhame kaasee jechuudha. Namoonni duraan Jawaar wajjin mul'atan baay'een isaanii jechuudha. Hanga tokko diqqoo kompitiishinii godhaa turanii wal jechuun wal dorgomaa turanii gadi banii uummata dubbachuu waa daayirekti gochuudhaa fi uummata kana akka qabsootti kakaasuudhaa fi mormii garaagaraa akka kaka'ullee gochuudhaaf hatta jalqaba irratti hiriira garaagaraa illee qindeessuudhaaf illee yaayaalaa turan. Wanti sunni hundiin fashalaa'e. Kun har'a jedhaa kun boru jedhaa. Nama afaan tokko godhuu qabe akkuma xiqqaarra jette yeroo Jawaar jiru namni amantaan quba waliin waa'ee amantaa quban qabu waa'ee kutaa quban qabu Oromoon hundi tokko namni amma wantoota akkasii sun iyyuu keessatti biqiluu jira amma wayyaanee amma sirni amma aangoorra jiru kuni waan akkanaa kana keessatti biqilaa amma biyya keessatti hojjechaa jiran. Oromoo kutaadha addaan qoodu amantaan addaan qoodu irratti hojjechaa jiran amma yeroo ammaa hojjetanii qabatamaan irratti hojjechuu jiran. Hojjetanii gabdileessanii sadarkaa itti mul'achuu jira amma ol bahee jechuudha. Bar mootummoota dheengadda yoo dubbatte kaa qondaalonni naannoo Oromiyaa shawaadha. Akka jechuun amma mootummaa shawaati arsiin irraa fudhatuu deemti. Kana jechuun gama biraatiin gabbaanii mootummaa shawaa ijaarree irra waan ta'eef eentu gidduu walatti as dhiyaate jedhaniiti saba kaan uummata Oromoo kaan achi dhiibuuf. Akka waan uummanni tuulamaa yookaan ammoo naannoo giddu galeessa. Isaan muudee akka isaa achi kaateetti uummata bakka bu'anii akka uummataatti dubbatan jechuudha. Ofii isaanii teessoo isaanii akka dhuunfaa isaaniitti dhiisanii uummata wajjin wal qabsiisan. Gaafa rakkoon dhuftu uummata wajjin wal qabsiisan. Gaafa kaan immoo ka Oromoo hundaa ta'e. Gaafa faayidaan isaanii warra wal qabamtu gaafa faayidaan isaanii irratti wal dhabanii tuqamtu immoo kutaa fi amantaa as deebisan. Kun immoo maal inni diraama makaleessa wayyaa irraa dhalan agartee siyaasa gowwaa jechuudha siyaasa hin mooderniin ta'u yeroo kamiyyuu yoo ta'e siyaasni gowwaa siyaasni nama baratanii hin mooderniin ta'u addunyaa quban qaban addunyaa lalan isaan guyyaa hundayyuu maali qoranna waan hin jirre kanaan mataa wal dhukkubsaa oolan shira xaxaa oolan ebaluun ajjeefnee bakka akkasii goonee nama akkasii balleessinee nama akkasii hiinee hojiin isaanii kana qofa malee yeroo itti waan siyaasni addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru yeroo itti dubbisanii siyaasa Itoophiyaa mooderni gochuuf siyaasa Oromiyaa mooderni gochuuf yeroo deemanii miti isaan yeroo akkasiin qaban yeroo isaanii yeroo hundaayyuu akkamitti durgoo nyaannaa akkamitti lafa saamnaa akkamitti Oromoo ajjeefnaa akkamitti Oromoo kutaan qoonnee aangoo kenna dheereffannaa tiyooriin isaaniitii fi wanti isaan hojjetan kana qofa. Asirratti dhiifama barsiisaa laal qondaallee waan taayyeen dheengadda gabbaase waan isaan irra jiranii fi waan isaan ibsa diippilii waan mootummaan PP taate isaan ibsa akka isaan Oromoo gandaan qoodanii akka Oromoo isaan amantiin qoodanii akka gartee amantiif kutaa tokko bichaa qabatanii itti socho'uuf yaadanii yaada isaa san gad ibsa hanni isaan itti wal saaxilan sun faayidaan garee tokko jalaatu qabnaan garee biraatii saaxiluun sun akkaataa isaa uummata Oromootti hatanii uummata Oromoo miidhutti jiran kan ibsu jechuudha. Afaan isaaniirraa waan ba'e yeroo darbe tokko Finfinnee jijjiirama jennee 2018 keessa gara anillee gara biyyaa galee ture daldala tokko tokkoon daldala jennee gara biyyaa galle waatu ture maali waraqaa Finfinnee kennu turan. Takalaanfaa takala waraqaa eenyummaa Finfinnee maal godhaa turanii takkalaanfaa warra Finfinnee naannawaa Finfinnee irraa buqqa'anii fi maatii Finfinnee irraa buqqa'an kutaa hundarraa guuraa fidaa waan jedhu. Egaa
I think akka Oromootitti illee yoo kennan gaarii ture ID gaafannee ture nuyyuu anu gaafadhee ture mataa kiyyaa. Kondominiyeemii hiruufit turan. Yoo tuulama hin taane siin kennamu waan jedhutu keessaa calaqqisiisa ture. Nama tuulama ta'e fidii waan jedhu agartee dallaalota karaa dallaala isaaniitiin gabbaasanii waan calaqqisiisuu tokkotti garsiisan. Warri isaan qorqanii nyaatatti lafit deebisanii nyaata ammoo uummata tuulamaa naannawa Finfinneeti. Lafti isaan cabacabanii itti gurguranii irra deeman uummata naannawa saniiti. Namoota ofii fedhii ofiitiif gurmeessanii walitti qabanii maqaa tuulamaatiin ittiin daldalu turan jechuudha. Maaliif uummata tuulamaa Oromoo irraa isolate godhanii baasanii adda baasanii agartee bu'aa siyaasaatiif bu'aa siyaasa isaaniitiif uummata hojjaan qooduu waan barbaadaniiti. Naannawa Finfinnee qabannee Oromiyaa bulchuu dandeenya waan jedhutti amanan. Naannawa Finfinnee fi tuulama yoo qabanne Oromoon kutaa biraa gamaaf gamana jirtii isii yoo achuma mataa keessa dhoofnee jiraannaa waan jedhu socho'aa turan. Ifatti baasaniiti kun waan dhokataa miti bar. Dhokataa osoo hin taane waan ifatti ba'anii ittiin socho'u turan. Garuu uummanni isaan uummata Oromoo irraa ittiin qooduu barbaadan uummanni tuulamaa sun miidhamaadha. Miidhamaadha. Miidhamuu marra dabree ani uummata Oromoo irraa adda ba'ee hin jiraadhu jedheetu uummata Oromoo wajjin qabsoo finiinse qeerroon kumaatamni isaan keessaa hidhamee ammallee kan biyyaa baasuu jiran. Tokkummaa uummata Oromoo isaantu calaqqisiisa jechuudha. Warri tuulama keessa dhaladhee an tuulama qabadhee akkas ta'a jedhu sunniin uummata keenya hojjaan qoobuu uummanni ammoo dura dhaabate jechuudha. Kanaaf wanni PP'n itti jirtu qabsoo isaan laamsheessuuf uummata Oromoo laamsheessanii waggaa kuma cabsina jedhanii itti kaan sun uummanni keenya daraan finiinee qabsoon qeerroo finiintee dura dhaabbattee har'a mootummaa gartee tuffatamaa addunyaa keessa jiru. Biyya akka Siiriyaa taate facaatuu takka. Seenaa keessatti biyya yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan amma yeroo sirna uummanni keenya agana qaroomee walqunnamtii meeshaalee walqunnamtii akkasumas immoo haalli geejjibaa hundi aanjii kana osoo yeroo akkana hin taane sanii jechuudha sirna Xaaliyaanii fa'aa biyyoota birmadummaa biyyaa cabsuu barbaadan uummanni qawweedhaan qawwee akka addaa qawwee hidhatee osoo hin taane eeboodhaan ofirraa waraanee deebisaa ture. Tokkummaadhaan ofirraa deebisaa ture. Har'a garuu Itoophiyaan birmadummaa kan lolli naannolee keessatti fi nageenyi dhabamuun akka jirutti ta'eeti yeroo ammaa kanatti Suudaaniin kiiloomeetira 150 akkas qabattee warra hiriistee jedhu asbaanii Gondar guutuu qabatu jiranii Eertiraan guutumaan guutuutti caasaa mootummaa keessatti dannatiin Eertiraa galanii yeroo ammaa kanatti mootummaa haga masaraatitti warri isaan eegu warri masaraa eegu warra kana jechuudha. Kanaaf yeroo itti Itoophiyaan garmalee salphattee jechuudha. Maaliif gama tokkoon bu'aa waan akkamiin akka dhufan akkamiin akka teessoo isaaniitti dhufan wallaaluun isaanii isaanii maayyuu kufaatii isaanii illee ammallee deebisee akka ariifachiisan warri kun amma wareegama malee bar qabsoo kanatti seenan wareegama malee aangoo sanii ol ba'an. Jawaar waa jedhee ture beektaa Jawaarri aniin seenaa siyaasa addunyaa keessatti jedhe. Dhaabni haqa OPDO carraa isiin hin malle argattee ammas deebitee carraa isiin hin malle kana akka salphatu farkaa baasaa jirtu OPDO malee nagarree jedhe. Yookaan immoo ODP malee nagarree jedhe. Wanti suni dhugaadha. Yeroo ammaa kanatti ani mootummaan nagaa labsu waltajjiirra bahee nagaa labsu kan uummanni guyyaatti kumaatamaan ajjeefamaa oolu. Kan immoo nama akka nama wanni tokkotti addaa tokkotti akka maleekaa tokkotti of laalu kan immoo biyyi diigamtee humnoota alaatii weeraramtee jirtu. Kanaaf gabaa biraatiin bara asirratti gama biraatiin Itoophiyaan tun mootummaa sadii afuriin bulu jirti. Gara kaabaatiin naannoo Matammaaf Suudaan gara Gondarii kana gara naannoo Amaaraa fudhatte gam tokko naannoo Amaaraatti bulcha gara tokko Suudaaniin burattee bulchiti. TPLF silaa adda suni. TPLF dandeettee bulchiti. Garana Oromiyaa fudhatte Oromiyaan parsentii 80 ol waraana bilisummaa Oromootti bulchu jira. Wallaggutaalee lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa asiin ka kibba Oromiyaa yoo fudhatte. Baha giddugaleessi dabalatee amma lixa shaggaraa amma fudhatte Amboo Finfinnee jala.
kiiloomeetira 100 fi wayi 130 akkasii. Naannoo kanatti amma waraanni adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti socho'aa gandoota baay'ee of jalaa qaba jechuudha. Aanota baay'ee. Naannoo amma laal yeroo dabree tokko waraanni keessaa wanni jedhan ijoolleen naannoo darraa kanneen naannoo salaalee kanneenitti sochii gurguddaa gootanii aanota hedduu qabataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo parsentii guddaan biyya Oromiyaa bulchuu jira jechuudha. Tigraayin Tigreetu TPLFitu bulchaa, Amaara mootummaa lamaan bultii, Oromiyaan mootummaa lamaan bultii jechuudha. Mootummaa kamtu mootummaa Itoophiyaati jechuu dandeenya. Abiyyi yoo fudhatte Finfinnee naannoo Finfinnee kanaa waraanni bilisummaa Oromiyaa haga tokko bulchuu jira. Warri an masaraa keessa jira an mootummaadha jedhu kun magaalaa Finfinneeti, magaalaa Finfinnee qofa ka bulchutti jiru. Gama biraatiin gurbaan Tigree tokko yeroo tokko asumatti wal agarree waan naan jechuutu yaaddi sababa kantiibaa magaalaa Finfinnee lamaa barnaan jedhe. Abiyyiin mataa isaatiin kantiibaa magaalaa Finfinneetti naan jedhe. Adaanichi qofa osoo hin taane Abiyyiin kantiibaa magaalaa. Adaanichi numaa bakka buutu jechuun bakka buutu malee kantiibaan Abiyyiidha. Maali jennaani waraanni fi wanni inni bulchuu jiru Finfinnee malee kutaan biraa. Teessoo qofa eeggachuu jira jechuudha. Naannoo teessoo isaa qofa eeggachuu jira. Eeggachuu jira. Kanaaf biyyi kufaatii hamaa keessa jirtu tana keessatti sochiin qeerroo murteessaadha. Sochiin qeerroo akkuma kaleessa sirna kaan kuffisee haa ganamullee jechuudha. Maaliif qabsoo keessatti wama jiru. Ganamuu wama jiru. Garuu immoo qaamni har'a isaan gane kuni yeroo lammaffaaf Oromoo gowwoomsee yeroo lammaffaaf Oromoo bitu jira. Yeroo lammaffaaf Oromoo cabsu jira. Borumoo qaamni kun maal ta'a waan jedhu uummanni Oromoo qeerroon illee waan kana xiiqeeffatee maaliif dhiifamni lama jiru beektaa. Amma humni amma qabsoo qeerroo ganee kallattii gara diina filate kuni waan kaleessa wayyaanee wajjin godhaa ture beekaa qaamni immoo jijjiiramaan aangootti dhufu immoo qulqullu. Amma fakkeenyaaf gara jalqabaa irratti warri jijjiirama keessatti seenanii gariin kama hojii ogummaa isaanii irraa dhufanii qabsootti dabalamanii jechuun qabsoo jijjiiramaa isaanii dabalamanii jechuudha. Uummata Oromoo irraa idaa tokkollee hin qaban. Saamicha keessa, ajjeechaa keessa, hidhaa keessa waa tokko gahee hin qaban. Amma warri shira kana xaxxee qabsoo kallattii biraatti jijjiirtee qabsoo Oromoo gurguratte warra kaleessa wayyaanee wajjin saamaa turte, ajjeesaa turte. Yoo humni kun keessatti baay'atee yoo humni kun humna godhatee boru immoo itti gaafatamaa nu godha warra jedhanii shakkantu qabsoo Oromoo qabsoo saba guddaa qabsoo Oromoon waggaa 150 olitti dadhabe fuudhanii nafxanyaa harka galchanii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ammallee abdii kutachuu hin qabu. Qeerroon Oromoo hayyoonni Oromoo qindoominaan Jawaar hidhamuun keessaa'u qabsoo Oromoo dhugumatti uummanni keenya akka dhaabatee of ilaalu taate hagama akka inni duubatti deebise hagama akka inni Oromoo miidhe uummanni Oromoo kana hubatee isaan illee akka mana hidhaa keessaa ba'an dhiibbaa gochuu qaba. Qeerroon dhiibbaa gochuu qaba. Qeerroon uf ijaaree of humneessee keessatti mee ripheeyyuu haa jennu riphuu kana keessatti uf ijaaraa jira qeerroo jechuudha. Asirratti barsiisa hojjaan siikutu dhiifama. Qeerroon har'a sochii waraana bilisummaa Oromoo keessatti hirmaataa jira. Galma ga'uu fi sochii qabsoo qawweetii fi sochii siyaasaa wal bira oofuu danda'uu qabaata. Amma hayyoonni keenya wanni guddoon irratti xiyyeeffatuu qaban humna hidhatee jiru kana humna gartee gurmaa'ee jiru kana kallattii siyaasaatiin warri dandeettii siyaasaa qaban hayyoonni siyaasaa baratan political saayinsii warri agartee tarsiimoo siyaasaa diriirsuu danda'an yeroo agartee TPLF fudhatte yeroo modelistiin isaanii Ameerikaa irraa dhufanii modelistiin weellistoon gaazexeessitoon abbootiin qabeenyaa gugurdoon biyya galanii qawwee hidhatan saba guddaa uummata bal'aa kun yeroo guyyaa muraasa keessatti bilisa baasuu danda'u yoo xiqqaate diyaaspooraan Oromoo bichaan baay'ina uummata Tigraayitii oole diyaaspooraan qofti baay'inni diyaaspoora Oromoo bichaan uummata Tigraay baay'ina uummata Tigraayii oole diyaaspooraan Oromoo yoo qaamaanillee waraana bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatoo hin dandeenye ta'e karaa gumaacha maallaqaatiin gumaacha beekumsaatiin yaadaatiin
qabsoo bilisummaa Oromootiif tumsuu qabaata. Maali jennaan qaamni har'a hiratee jiru qaamni agartee ijoolleen har'a muka keessa ciisan kun doktoroota, injineerota, barsiisota warra kalee agartee mindaa gaarii magaalaa keessa argatu turan kanatu dirqamni gabrummaan waanjoon gabrummaa itti hammaannaan gara mukaatti yaa'e jechuudha. Dararamni itti harmaannaan hidhaaf ajjechaan obboleeyyen kennaa itti dhagamee jennaan gara mukaa yaa'an. Kanaaf tarsiimoon Jawaar tarsiimoo baasee qabsoo qeerroo masakkaa jira ture. Kaka'umsaa fedhii isaatii fi gargaarsa hayyootaatiin waan barateef uummata gargaara. Waan barateen hayyoonni keenya ka biyya alaa jiran diyaasporaa keessa jiran isaaniif mijaawwanni isaan dhorgun jiru gaafa qabsoof kennite wareegama qabsoof gaafatu hundaayyuu baasuu qabda. Wareegama isaan gaafatu hunda baasanii tarsiimoo waraanaa kana tarsiimoo siyaasaatiin wal qabsiisanii oofuu danda'uu qabaatan. Maaliif galmi keenya tokko waan ta'eef har'a hajinnu waraanni bilisummaa Oromoo osoo har'a mootummaa kana fonqolchee biyya qabatee yoo siyaasni keessa hin jiraanne yoo hoogganni keessa hin jiraanne biyyi sun hin facaati. Kanaaf gara biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo hooggana siyaasaa qabu jechuu kiyyaa miti asirratti. Hoogganni siyaasaa gahaa qabaatanillee garuu immoo hayyoonni barbaachisoodha. Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaa bal'oo kana keessas hayyoota baay'ee fi hooggantoota siyaasaa guddoo nu barbaachisa. Kanaaf kanarratti waraanni bilisummaa Oromootii fi hayyoonni Oromoo wal ta'anii waliin deemuu danda'uu qabaatan waan jedhu yaada kiyyaasumaan kaasuu barbaadeeti. Okay, hedduu galatoomii qabxiilee baay'ee kaasnee irratti mari'annee as keessatti gumaata qeerroon Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabu kaasnee ilaallee jirra. Keessaa yeroo ammaa kana maal keessa akka jiru qeerroon Oromoo bifa adda addaati. Bifa duraan nu beenu sanillee ta'uu baatu uummanni Oromootii fi qeerroon Oromoo akkasumas immoo hayyoonni Oromoo illee hamma danda'aniin hamma barbaadamus gahuu baatu qabsoorra jiru. Kanaaf uummanni keenya abdii kutachuun qabu sirna nun fullaasne yookaan immoo sirna uummata kana gubbaa warqii dibee jiraan immoo ajjeesaa hidhaa dararaa jiru kana ofirraa kaasuu akka dandeenyuuf immoo qaamolee Oromoodhaaf dhaabbatan kamiinuu wajjin ta'uudhaan Oromoon biyya keessaa fi alaa tokkummaadhaan dhaabbatee akkuma sirna wayyaanee ofirraa fonqolche sirna nama nyaataa kanallee ofirraa fonqolchuu qaba. Keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan kun karaa nagaatiin karaa nagaatti akka namanne wanti isaan kaleessa raawwatanii ergaa guddaa nu dabarsa. Qeerroo harka qullaa isaa qabsaa'ee murna hidhatee waggaa 27 fi biyya tana saamaa hidhaa ajjeesaa fi dararaa ture. Qabsoo karaa nagaatiin fonqolchee biyya isiitti galche sababa kanaan qaamni masaraa seene yeroo kanatti immoo afaan qawweetiin ukkaamsee biyya uummatallee dararuutti jira. Kanaaf immoo qeerroon keenya dammaqee wal ijaaree gurmaa'ee akka kaleessaatitti sirna kanallee dura dhaabbatee keessaa caasaa mootummaa keessa kaadha faayidaa xiqqoo argannee isiin gowwoomnee caasaa mootummaa keessa jirullee wanti kun ittiin fufu. Har'aaf nu sosoban malee wanti gabrummaa caalaan hiyyummaa caalaa hadhaan hin jirtu. Kanaaf waan xiqqoo hadha argannu ilaallee obboleewwan keenya miidhamaa jiran mana hidhaa keessatti dararamaa jiran bosona keessatti nuuf jedhanii beela agabuu roobaaf aduudhaan dhahamaa jiran kana cina dhaabbannee bilisummaa keenyaa fi Oromiyaa walabaa akka argannu gabanumaan dhaamsa dhumaa isinii dabarsaa. Sagantaa keenya gara goolabuutti osoo hin geenneen duratti dhaamsa qeerroo yeroo kanatti maal gochuu akka qabu dhaamsa qabaatti Mahammad dhumarratti carraasii kennee sagantaa keenya kanumaan goolamu. Galatoon barsiisaa dhaamsi an qabu yaaduma kakaafne wanni addaa wanni an jedhu jiru tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaa fi sabboonummaan gaasa qabsoo Oromooti. Akkuma Jawaar jedhe tokkummaan keenya humna keenya. Firri nu qabnu tokkummaa keenya. Firri uummata Oromoo qabu hin jiru wal malee. Kanaaf waliif dhiiguu qabna. Waliif
birmatuu qabna. Waliif dhukkubsatuu qabna. Kanaaf uummata keenyaan tokkummaan qabsoo hadhooftuu goonee diinaa waggaa dheeraa nurra ture kana gabrummaa waggaa 150 tana injifachuu qabna yaada jedhu asumaan dabarfatuu barbaada. Galatoom. Hedduu galatoomii sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabnaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turtanii daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Hamma qophii gungumaa biraatii walitti deebinutti nagaan nu turaa. Galatoomaa wayyooma.